ولقلتي بلين كي نوني جاني غاباسا أدادا دفجرا نمو يرو أدادا ومني دا خنسينيف نمو هغيادة توفي هغيادة النقبا غاباسان خليسا إلى نما أفري دغيني توري خدوي أرى دبلتا نما بليس كي نوني نوغا باسي ولقلا نما صدوم نما سغلي خان بيتي سودين كالتين نما صدوم يسديت خورم ودا حفه ورا أورمون تانيس خان سبا في سبلا ميدا أنفر سومالي أمارا في سبني براتس خيسة جروغا دولتان غباسان غري إلا نمد إباد جاني أمو أدو أرى لغي فنير تورا نما سديتامي في ويتي سديتامي سغالي في تورا خاناتي سو غلمت دي أتلقو سيناماتي نما هغاناتو غا جيران سو نوتي بيتي دو أفردينو غدانيتو ورا خباهي دميدا موتوما غلغلا غانا مني غافنا دا ورا منهي دادا wani irrada deebi'anii akka mootummaa Suudii nuun jechaa jirtani jaa jiranitti nuti isan qabu keenya isan to'achuu keenya mootummaa keessanitti ibsinee jirraadha. Namni mana hidhaa jiru kun hundinuu mootummaan teessa isan quba qabdiidha. Gaafa isan ajjeesuuf deemna jennee mootummaa teessanitti himnaadha. Akkasitti beetee isan ajjeefnaadha. Wanni beetee mootummaan teessan quban qabne tan godhaa jiru hin jirtuudhaadha. So ilmaatu gaalaallu mootummaan Suudiidhaatu amajjaama wanni kun eega deemu jiraate silaa bikka takkattuu haayoo fadhe tarkaanfii irra fudhachuu danda'a. At least ammallee wanni mootummaan Suudii jechaa jirtu maali? Nuti tarkaanfii irra fudhanne haafe abboo akka mootummaatti hootaati dirqama keessan bahaadha. Beete warra balleesseefillee dhiifama gaafadha. Kahiinus ni hiina, kafudhattanii san hiitanii sisaniif kannina dhufuu qabdanidha. Walii galama akkami. Sogaa hojiin kubbaan jarana mootummaa Itoophiyaa bira jirti jechuudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo yaa warri dhuftan. Dubbiin mootummaa Itoophiyaa bira jirti. Hayyee fakkiidhaaf haasoo hojii goone keessaa jarri ijoolleen hidhamte tun tokkolleen embaasii Itoophiyaadhaa karee qunnamuu hin dandeenye. Lakkoofsa isaanii hin qabnudha. Akkana jechuun gaa ijoolleen amajjaan kan hidhamte namni sadarkaa ambaasaaddarti dhaqee isaan laalee hin jirudha. Jara lafa irra dibaan faayidaa hin qabdu jechuudha. Ololutti hin jiru, siyaasa hojjetaa hin jiru, ammoo itti gaafatamummaa isaanii amaanaa isaa irra jirtu qubatti laachuu barbaanna. Obbo Khadiir Mukhtaar Khadiir Khaleessa agaswaa dubbachuu keetiif si galatoonfanne ammallee deemnee si galatoonfanna ammoo gaafiin teenya takkaatuu dheeyxee ni beeytaay. Akka ambaasaadar Itoophiyaatti mana hidhaa naajaan dheeyxee ni beeytaa. Gaafii jabduudha jechuudha. Lammaffaa even ambaasaadari si duraatoo dhaqee ni beekaa. Tanagaa deebisaa beeytee gara ambaasadararraa eeggannu jechuudha. Abboo ka ijoolleerraa qulqulleeffannetti karaa Jiddaa kanarraa istaafni nu bira dhufee jiraadha yeroo lama. Amma immoo telefoonaa nurraa cufatanidha. Amma gaa akka fakkaatutti mootummaan Itoophiyaadhaa lammii isaa ta'ee hidhamte quba qaba. Du'a firdiitti godhamuu quba qaba. Inumaatu gaa pirootookoola irratti lammiitti ajjeesuufiin deemaan waggaa waraqaan si dhufte waggaa usti ajjeesii jechuudha taate jechuudha. Sogaa yakka irra beeytee obboleen keenya irratti dalagamaa jiru harki mootummaa Itoophiyaadhaatu hangam takka qulqulluudhaa gaafiif dandeesse jechuudha. Yoo akka malee hubatta kanaa jettan taate irra deebinee sagalee ijoollee sanii dhageeffachuu dandeenya jechuudha. Nubattan mee takka kana hanna. Wanni Suudiin jechaa jirtu biyya irraa dhalattan qabdan nama irraa dhalattan qabdan nama isan bikka bu'u nuti isan hojii haasa'uu hin dandeenyudha. Amaanaa mootummaan Suudiidhaa nu kannatteedha isan. Mootummaan Suudiidhaa yeroo beeytee waan ajjeesaa jaanuti isan ajjeesu dalagaan teenya waan isanii goonu hin qabnudha. Sadarkaa mootummatti ammoo mootummaan teessan dhuftee mootummaa teenya wajjin haasa'uu ni dandeessidha. Akkasii lubbuu teessan baraaruu ni dandeessidha. Sogaa dhimmichi waliigalatti eessatti haftee dubbiin yoggaa jenne dubbiin adeeroo ta duraati ambaasaaddarri nuu dhaquu isaa ragaa irraa fayyinaa jechuudha.
جولي راكا قل فنتي استعفى جدا راك أمالي نمنمان بيتي صدركا أمباسادرتي لميتي ياتو دو جرجئي خاتشي داكي هنجيرو ترى سكت أخي لما فا مالي في أمباسادر إثيوبيا لا تو فالماتشو هندن ديني وغاني أمباسادرينيسي فول بيتي بروتوكول أمباسادراتي واني داكي موتوما تنا دوباتشو هندن ديني في والموتوما إسا نججيني برهير الدنيا تسانيب سلا إمبازين توكو إرغمتو بيا بيتي إسا تخيسيتي إفي خير من دو بيسوديرو يو دي ميدو بيسياني مالي سوغا يو موتومان توري موتومان توبيادا يو بيتي بختار خديرين لما كانت ديمي موتوما سودي دو بيسينجينين خابيتي إني لفا خئي وانسان قوتو تقولون نيت إباني يتوش لمي هدم تجرتي غباسا قلتشتي إبر خاسرا بيتي بيا ترانسبارنسي قبضتاتي نما هدم هنداو لستيسا موتوما تنيتي قلتشتين جرا إسالي راين إيقاتنا ودونو جيل بريدو دا چوخي إدنيس خا نبيدا أكاس إنجو چوخي مالي فيو خا أكاس جوتاتي مختار قديلو سعودي ناتي دبالي يتيني چوخي إرماتو إساتو بيتي نما ساسي قلتو جرا نمنما جرا خانتي بيتي أكا يكاو جتنقو دي إساتي إساس جيسا ناك ألا يتون أولتو يچوخي موتوماتي خبا جاو جين خلاف إننيس وني أفكار رفاتوف وني بيتي موجا ديمو في خلتوماتو تنكرنا من أديرو تلاكات تافرن لما فا كوميلين أفتو جامنو بيتي نبرة معالف علماء نخيجا أسانيد شيكوتين تيجا معالف استي فكيدا في بسيسا بيتي بارلمان جرا كامل شمسودا نموت ببيك كمان خاكا أحمد الجبلي جرا أستاذ بيتي رايا تداود الدنيا بيتي هيا قاعد أوروبا كفنتي نمني براتس جراتي خا أستاذ بيتي ياسين نورو جرا أستاذ أبو بكر جرا في خبرات سكسي لستي تنوقع ولي كبدن معرف جاري خلون دوبان نوقعني وموتم ما نستخا وموتم ما نسته إساري را دوبان سوداتني يتوخي إبرقا دوبين بكتانتي إما مالي ديبتي دوبين خا ربي صدات شوفي موتوما صدات شو لفتيتي موتوما صداتني وساني يتوي ويو ربي صداتنا مو دوباتون دلقا موتساني تاتي يتوي خبا جاوجين يون دوغو قرم مالي نسر ريستاني يتوي نما چبودان قلامو ديم جولي واني متجر نما بيتي أفرتامي تربان كيسا نما صدو ميلام خو أورومو في أورومو انتي والكيسا جران بيتي موري هوتي دا بيتي وري يماني دا قوي تقابه يو خلف فوتني تيجي استقوف بيتانا دبرو دندي سنجاني دركاني خنينة بيتي حشيشة من خدوري بعدتني تيجي سني تشوي خنينة نما مركاسو خلينا نما مركاسو قدوم فني خيشة خيسة خاني في يلا يعني القرية تشوي جولين خنينة خلوان خنينة خنتهم بيتو تشوي هند سالي تيمت هنك بعدتله ورّا بيته بعدته سكّي سخوان كنام بعدته ولمان كباني تي دو أفردي تيجودن نو بتني إلوانا يا سوغا أسيرتي بليراني بودر سنگر سيسا هنكنا بيته أديم سيرالله أكا كيستني تي بيوت شان خفلة نجاتي دفع أحمدين جبل وني دبچو دندنيف خيساو كامل شمسودا تبلبلني واتك سرينغولو ندنده ودي جانيفي دمهناتو دمموتومان إثيوبيا دا كاجدتون قبتين دمهنا أمتا أتش بيا ورسودي هدا جرولي غووم سوداف ور بيا خيسا جرولي غووم سوداف جرانا خايو كان جنة انتاتو اتشوكي odoo dalaganii mootummaan teenya daleeyde jennee odoo beetee suudii abaarreesna jaachuuyi adeero hin dalagamne waan hin qabdanis isan hin faarsinu jechuuyi wanni isan gootan maali dhimma kana pirezidaantiitti kennitan pirezidaantiin ammoo hoogganaa mootummaadhaati miti maqaa isaatii fi darajaa isaatii beetee khabajaatii yaannaa gadhiisaa jechuun ni balaa jechuuyi sanuu qaamaan achi hin jiru beekadha waxaaleemmoo katabee ergee soo gooneedha
maatiin keenya aanaa araddaa dhufanii aanaa dhufanii godinaadhaan caffee oromiyaa dhaqanii warri caffee oromiyaati sagala toomanii waraqaa katabanii dhimmi kun beeytee qondaala hajaa alaa laallata jaanii qondaala hajaa alatti erganiidha. Qondaalli hajaa alaatis beeytee pirezidaantii waraqaa katabe mootu beeytee waan mootummaan teenya gootu goonee jirraati isan baraaruu fi isan ajjeesuun harka keenya jirtu harka Suudii jirtii jaanii maatiif deebisaa kan maatii biyya keessa jirtu wanni jennuun jarana mootummaan teenya isanii kijibdee beeytee wucci guddaa ministeeriin amma qondaalli hajaa alaa pirezidaantii Itoophiyaa wajjin hojjetu jarana. Minister al-Kabineen Abiyyiidhaatu irrammata. Xalayaa Abiyyi Ahmadiin barreeffamte qofaatu ijoollee tana baraaruu danda'a. Ajaja Abiyyi Ahmad qofaani paarlamaan dhufee haasa'uu danda'a. Embaasiin dhaqee dubbachuu danda'a. Hamma Abiyyi Ahmad dubbii tana beeytee ajandaan godhatanitti Mukhtaar Khadiir beeytee waan isanii godhuu hin qabuudha. Dhufeetu isan laaluu dhabuun isaatu wanni garsiisaa maali? Mootummaadhaatu dubbii tana beeytee lash godhateero. Tanagaa akka irra dibaa goonee bira hulluun natti ulfaatee jechuudha. Dhugaan jettu kana. Sogaa dhibbi kun sadarkaa mootummaa Itoophiyaatiin ilaalamuu qabaadha. Kaleessa waa 9 isanii lafa keenya. Tokkoffaa dirqama beeytee embaasiidha. Dubbii embaasiirraa wanni ifa nuu baate ijoollee irraa maali? Lakkoofsuma isaatu hin qabnudha deero dhufee nu laaluu dhiisi rakkoota jettiimachuuf ittiyyuu dhiisi lakkoofsuma beetee embaasii riyaaduu hin qabnudha. Maybe akka shabboo miidiyaatti lakkoofsa san barbaanne ni kan hinaaf. Tak akkana jechuun gaa Mukhtaar Khadiiriis Leencoo Baatiitiis Siraaj Fargeessaatiis tokko ilmaatu kaleessa ambaasaadarota 2 jennee ambaasaadarri 3 ambaasaaddarri 3 tarmii isaanii namnummaan dhaqeetu qaamaan ijoollee tana beeytee mana hidhaa sakkeessan laaleen jiru. Namni isaan laalu jiru istaafa gurbaan garii maqaa isaa amaan jaaniin gariin tamaam jaaniin I don't know. Maybe community irraa ta'uu ni mala beeytee embaasiis ta'uu dhabuun mala. Soogaa dalee duma embaasiidhaa embaasiillee miti konsulara isaaniitu dhaqee sanuga amata jaha keessatti yeroo 2 qofa. Yeroo ammaa tana isaanuu telefoon irraa cufanii akkana jechuun gaa mootummaan Itoophiyaadha ijoolleen tun haadhumtu dhimma kana keessatti itti seeninaan kallattii waan kan namteen fakkaataadha. Maaliif telefoon cufa duba? Wanni telefoon cufuufi cufi jaaniin kadeero. Oggaa kan dalagaa irraa ari'amaa jechuun yenninis. Ati rakkoo bika jirtu tana akka gaariitti akeekkachuun barbaachisu mana fakkaataa jechuudha. Mee sirriirra jiraanne takka takka lohanna nuti gaahira irratti hundoonnee haasawaa jirra jechuudha ololaa miti. Yoo mootummaan Itoophiyaa dhimma kiyya jee fudhatee embaasii kanaaf kallattii kakallu taate embaasii sa'aa 24 halkaniif guyyaa silaachuu oolee bulaa jechuudha. Salaa nyaataa ogeessee fi uffataa ogeessee fi ijoollee beeytee abbootii amantaa geessee fi nama du'uu deemu mana hidhaa sittuu beeytee ni fidanii fi jechuudha. Godfaaza maal jaaniin nama paastara haa ta'u qeesii haa ta'u sheekaa haa ta'u fidanii fi jajjabeessanii jechuudha. Even biyyoota beeytee biyyootumarraa waan amantaan hordofne keessattuu nama beeytee duutii boru isa afattu nama islaamuu nama beeytee amantaa akkuma amantaa isatti abbaan amantaa tokko dhufee nama san jajjabeessaa jechuudha. Maaliif sarviisa tajaajila sanuun arganne jechuudha. So hojiin gara embaasiidhaatiin hojiin gara embaasiidhaatiin wanni dalagamaan jirreef embaasiin mootummaa Itoophiyaadhaa bika buute mootummaa Itoophiyaadhaatu ajandaa kana ajandaa pirezidaantiidhaa godhee jechuudha. Ammoo sirni itti bullu pirezidanshaali miti beekadha paarlimentary systemidha. Muummeen mootummaa Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmad malee qaalicha taayee qasqasqasqasee miti jechuudha.